Gabbodaadoo Babaaroo Fafayyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu waliin Anbaayisaa Turaati. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Biilaatti waraanni mootummaa maanguddoo umuriin waggaa 80 olii haala sukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Biilaatti waraanni mootummaa maanguddoo waggaa 80 olii haala sukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa magaalattii buufatee ture mana jiraattotaa irra deemee sakattaa wayita geggeessaa turetti gocha kana raawwachuu maddeen ni mul'isu. Waraanni gara mana maanguddoo kanaa dhaqan meeshaa aadaa eeboo manatti arguun ittiin waraanuuf mana kaattan jedhanii ilma maanguddoo ajjeefamanii waraanuun maddeen himanii jiru. Wayita kanatti maanguddoon ajjeefaman maaloo maaliif na dura ajjeeftu jedhanii kadhannaan siyyuu si ajjeefna jechuun haala sukkanneessaan rasaasa itti dhukaasanii ajjeesanii jiru. Maanguddoo kana erga ajjeesanii booda reeffi akka hin kaane ittisuun reeffa bakkeerra oolchuu erga dhiyee booda namoonni kaasanii dhoksaan awwaaluu maddeen odeessanii jiru. Maanguddoo kana erga ajjeesanii booda reeffi akka hin kaane ittisuun reeffa bakkeerra oolchuun erga dhiyee booda namoonni kaasanii dhoksaan awwaaluu maddeen keenya himanii jiru. Maanguddoo kana waliin namoonni miidhaman biroonis bakka kufanii kaafamanii wal'aansa akka hin arganne ittifamanii dararaa cimaa keessa turuu himuun galgalarra gara hospitaala Gimbiitti akka geeffaman himanii jiru. Waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesuu fi ilmaan isaanii irratti miidhaa garaagaraa qaqqabsiisuun cinatti qe'ee kanaa birrii 80,000 saamuu odeeffannoon nu qaqqabee ni mul'isa. Balaa tiraafikaa aanaa Baakkoo Tibbee fi magaalaa Waraabeetti mudateen lubbuun namootaa darbuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti har'a balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 5 darbuu fi miidhaa cimaa fi salphaan qaqqabuu maddeen keenya ibsanii jiru. Konkolaataan qaxxaamura biyyaa Finfinnee irraa gara Qeellam Wallaggaatti imalaa ture ganda Tulluu Sangootaa jedhamutti sa'aatii 7 irratti garagaluun miidhaa qaqqabsiisee jira. Akka maddeen keenya jedhanitti balaa mudate kanaan namoonni 5 kan lubbuu dhaban yoo ta'u namoota 3 irra miidhaa cimaan yoo ga'u namoota 8 irra immoo miidhaa salphaan qaqqabuu ibsaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ees gara hospitaala Baakkootti geeffamuun wal'aansi barbaachisaan taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Ka'umsi balichaas ariitiin konkolaachisuurraan akka ta'e maddeen keenya ifoomsanii jiru. Gama biraan ammoo magaalaa Waraabeetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 4 darbe. Godina Silxee magaalaa Waraabeetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun haadholii 2 fi daa'imman 2 darbuun ibsamee jira. Har'a sa'aatii 8 irratti konkolaataan deddeebisa uummataa magaalaa Waraabee irraa gara Qilixxootti imalaa ture garagaluun balichi qaqqabuu ragaan kominikeeshinii magaalaa Waraabee irraa argame ni mul'isa. Ramaddiin barattoota yuunivarsiitii seenanii ifoomee jira. Ministeerri barnootaa ramaddii barattoota bara 2016 yuunivarsiitii seenanii ifoomse. Barattoonni bara 2016 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhachuun qabxii seensa yuunivarsiitii galmeessan ramaddii yuunivarsiitii itti ramadamanii karaa marsariitii ministeera barnootaatiin ilaallachuu kan danda'an ta'uu ibseera. Gareen mormituu mootummaa Eertiraa Isaayaas Afwerqii aangoorraa buusuuf Tigraayitti sochii eegale. Sochiin mormitoota uummata Eertiraa idil addunyaa Birgeed Nahaameduu Tigraayitti marii jalqabaa geggeeffate. Birgeed Nahaameduu maqaa jedhuun kan beekamu sochiin mormitoota Eertiraa sadarkaa addunyaa dhiyeenya kana mariisaa kan jalqabaa Itoophiyaatti adeemsifatee jira. Addi uummata Eertiraa sadarkaa idil addunyaa kan maqaa Birgeed Nahaameduu jedhamuun beekamuu fi Eertiraa keessatti aangoo uummataa dimokiraasii fi haqaa PFDJ mormuun mootummaa Isaayaas Afwerqiitti hafuura kutaa jiru. Dhiyeenya kana marii isaa kan jalqabaa Itoophiyaa naannoo Tigraay Addigiraat keessatti geggeessee tureen sochii isaa haala itti cimsu irratti tarsiimoo baafatee jira. Itti gaafatamaan sadarkaa addunyaa garee Birgeed Nahaameduu obbo Kibraab Kiroos kaayyoon isaanii sirna cunqursaa Eertiraa keessa jiru buqqisuu fi nageenya biyyaa mirkaneessuu akka ta'e ibsee jira. Gareen adda uummata Eertiraa idil addunyaa Birgeed Nahaameduu Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Israa'el dabalatee biyyoota addunyaa hedduu keessatti sochii cimaa taasisee turuu isaatiis itti gaafatamaan tuuta Birgeed Nahaameduu itti dabaluun yaadachiisee jira. Mormii Awurooppaa keessatti geggeeffame hordofuun gareen Birgeed Nahaameduu addunyaa irratti humnaa fi dhageettii olaanaa kan argate yoo ta'u, qaama sochii dargaggoota adda uummata Eertiraa sadarkaa addunyaalessaa kan ta'e magaalaa Addigiraat keessatti mariin jalqabaa geggeeffamee jira.
Sochiin garee Birgeedni Haamiduu caasaa mootummaa Eertiraatiif deeggarsa maallaqa walitti qabu mancaasuun sirna haaraa misoomaa fi bilisummaa dagaagsu biyyattii keessatti diriirsuu akka ta'es ifoomee jira. Ruwaandaan Afrikaanota hundaaf eeyyama imala viizaa malees ifa taasiste. Ruwaandaan Afrikaanonni viizaa malee biyya ishee akka galan eeyyamuu beeksisteetti. Pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen imala viizaa maleessa wayita ifoomsanitti qabeenyaa kuufamaa kan qabduu fi buufata turizimii kan taate Afrikaan persentii 60 turistoota alaa irratti kan hirkatte ta'uu ragaan Koomishinii Diinagdee Afrikaa kan agarsiisu ta'uu eerani. Kaagameen yaa'ii idil-addunyaa mana maree turizimii fi imala addunyaa 23ffaa irratti lammiin Afrikaa kamuu yeroo barbaadetti gara Ruwaandaa xiyyaaraan galuu akka danda'uu fi kaffaltii kamuu kan hin kaffalle ta'uu ibsaniiru. Gabaa sadarkaa ardii ofii keenyaa dagachuu hin qabnu kan jedhu pireezidaantichi waggoottan kurnan dhufan dandeettiin giddugaleessa keenya saffisaan guddachuu yoo itti fufe Afrikaanonni carraa egeree turizimii idil-addunyaa ni qabaatu jedhan. Haaluma kanaan Ruwaandaan daangeffama imala Afrikaanotaa kaasuun biyya Afrikaa arfaffaa akka taatu himuu The Independent gabaaseera. Gaambiyaa, Beeniinii fi Siisheels biyyoota imala viizaa malees eeyyaman ta'uun eerameera. Ameerikaan qoqqobbii daldalaa Kuubaarra keessa akka kaastu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafate. Ameerikaan qoqqobbii daldalaa waggoota 10f Kuubaarra keessa akka kaaftu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo 31ffaaf gaafate. Yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa geggeeffameera. Yaa'ichaan Kuubaatti yeroo ammaa waggoota 10 darban caalaa jeequmsa diinagdee hammaataan mudachuu kaasuun furmaanni akka kennamu gaafatameera. Biyyattiin hanqina nyaataan boba'aa fi dhiyeessii qorichaan adabamaa jiraachuu hubachiiseera. Kuubaa irra qoqqobbii daldalaa kaa'ame Ameerikaan akka kaaftuuf biyyoonni miseensota dhaabbata mootummoota gamtoomanii 187 deeggarsa kan kennan yoo ta'u Israa'elii fi Ameerikaan garuu mormaniiru. Yaa'icha irratti Yuukireen kan sagalee hin kennine ta'uu CGTN gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Kuubaa Bruno Rodriguez yaa'icha irratti haasawaa taasisaniin qoqqobbiin daldalaa Kuubaa irra kaa'ame meeshaaleen nyaataa, qorichaa, teekinooloojii fi wal'aansaa gara biyyattii akka hin seenne gufuu ta'eera jedhan. Daldala alaa ishees gara ollaa ishee Ameerikaatti akka hin ergine rakkoo ta'uu kaasan. Kuubaan bara faranjoota 2022tti qofaa daldala alaarraa argachuu kan qabdu doolaara biliyoona 5 akka dhabde hubachiisaniiru. Dhimmicha irratti imaammanni Ameerikaan tarkaanfachiisaa jirtu ta'e jettee mootummaa Kuubaa irratti dhiibbaa uumuu fi dirqamaan aangoo irraa buusuufi jedhan. Bakka bu'oonni Gaaboonii fi Peeruu Kuubaa cinaa kan dhaabbatan yoo ta'u, haasawaa isaaniin imaammanni Ameerikaan hordofaa jirtu qajeelfamoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ala jechuun qoqqobbichi akka ka'u gaafataniiru. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffatan ture qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.